Yabulchu abbaan malaa warri karaa TikTok jirtan sagaleen kiyoo isin dhagabaa jiraatin beeku nuti jedhe namuwam abbichuu malee abiillee jiru bara abii agartaniise kanaa miti bara dubbii jajjabdu na jajjese kaa xiqqoo isii gartanii daamaan kiyoo gamana ba'u gamas ba'an warri kuni kaawudeessa amma deemaa jiru lafa san gadhiiftee gara duubaa gartee tarabbii waarraa baas igiree awucin jettu warra afaan amaariffaa beekuu beeka igiree awucin jechuun lukatiyya na baase jechuudha maalumatu bara fitnaa kanaan naga'e mardoo biraatu itti galee ammallee waraanni buqqa'ee bakkoota sadi information qabu bakka takka nama 21 bakka nama tokko 22 bakka tokko nama 18 warri qawwee qabatanii isaan deemaa ergaa jedhaniin lolaa jedhaniin qawweesni as garagalchina jedhanii ajjoota illee warra ukkaamsee harkaa qabu jira ajajootuma isaan lolchiisa waliin jira warra ukkaamsee harkaa qabu jira abboo salphinna galaga'u takkaa dhagarree maaliif dubbiin akkam taate beektu raayyaa ittisa biyyaatu akkas gaddeddeebitee magaalaan gartee kilaashii haxaatteeti jennaan lakka akkasii miti jedheen gartee gootichi Oromoodhaa fiild maarshaal Biraanuu Juullaa zabana kilaashii lolanii miti isin waan gootan lootee galtu waan ganda keessaa waa balleessitu kana malee gartee dirooniidhaa fi humna qilleensaatiif dhiibnaa nuti qoosini boqannaa nuti gartee shoo akkuma biyya Ameerikaa fa'aa Chaayinaa Yuroop fa'aati waraana babbareedaa yuunifoormii bareedaa uffistee deemtu san qofa baaneetumaan gaafa garii addunyaaf waliin dorgomuu deemna malee amma taphika qilleensaatii ani jechuudha. Garuu hin amanne warri TPLF garaan isaanii gartee gara irriba arganne gartee gara yaasuu jira maaliif ijoollee ganna 18 irraa gaa 27 adda guuranii leenji'ee beekana warra kilaash isaa kanaaf maashin gaan waan harkaa qabu kun xiyyaaraan kun lafoodhaan kun humna baaraatiin meeshaan teknooloojiin haaromni kun akkamiin nama ajjeessa akkam goona diina keenya garaa nu gube kana daangaa keenya saamee waa hunda dalagu kana warri jedhee haxaatee deemaa jiru kana yeroo argite abbichuun gaafa humna xiqqaan akkasii gartee dhukkee nurraa kaasee jeneraalota keenya ministeerota keenya ganda keenya nu ari'ee aayyoo teennaaf dubartii teennaaf ijoollee teenya gannee sawwaaf kuunnu haga baadimmee eenyu siin jedha shiraaroo inumaa suudaan seenannee nu afoo baan malee eertiraallee seenannee eertiraan achi dhufte malee humna xiqqaan nu ari'an hadha miiliyoon tokko abbichuun warri jedhee harka ol kaasee gara raayyaa ittisa biyyaatti karaa ittisa argachuu hin dandeenye karaa warra nagaa eegsistuu yookaan ammoo lafaa Tigraayitti sina jedhu warra kanaatitti harkennachaa jiran jechuudha. Badii biraan mallee isaanumaa seesiitti dhufte. Mammaakni kun xiqqoo si nama hedduu tuqaa. Karaa ganda warra keenyaa kanaallee waa tuutu warra kaan hin beekaniin diina keenya dhaabbata abbichuun waan jedhe gaafa baalee dhaqee Oromoon diina lama qabdi kanan beekanamu diina yerootii fi diina dhaabbataa warra diina dhaabbataan balleessine gootowwan baaleetiin jedhe leencolee baalee jagna sanyii jagnaa gootowwan sanyii goota dhiira gaafa loltu beektuuf gaafa toltu beektu dhiira fira ufiitii fi diina addaan beektu dhiira qomoo ufiitiif kabira addaan beektu saree badduu saree gara ufiitii duttoo kan nyaattu osoo hin taane leenca gaafa xiiqii gartee yeroo leenca tuqan leenca irratti gartee lolu saree garii jira bara ganda keessa yeroo sariin gandaa dhuftee saree taan nyaattu saree sawwee jettu waan biraan gootas gara galtee gara saree sadii dutti nyaattu illee keessa dhaabattee bara isin gargaaraa jiraan tuqinaa jechuudha dubbiin. Uummanni baalee uummata akkasii gaafa uummata baalee keessa dhaqee abbichuun diina keenya dhaabbataa hiddaan buqqifni barbadeessee lamuun deebuun eeginaa jennee. Diina yeroodhaa kan dhufe galchileedha maqaletti. Diinni dhaabbataan naftanyaa diinni yeroodhaa TPLF. Uummanni baalee qawwee kilaashii lafa kaa'aa gartee moofaraa fi qambaratti yookaan ammoo maarasha jijjiiraa kaan qalamatti jijjiiraa misoomaaf gara barumsaatiitti deemaa deema. Uummanni baalee na'am jedhee yeroo masaatti dubbii nu barbaannu tana abbichuu dafiiti jedhanii. Dheengadda illee xiqqoo baalii kana waatattanii itti isinii dhufa isii ammaa miti inshaallah. Nama hedduullee na gaafattanii baalitti barjaldeeyyiin ganda keenyaa kunneen uummata ilmaan sikkoo mandoo uummata baalee ilmaan arsee maqaa balleessuun dayyuusi ni xiqqoo isii waa daddaladdee turte dayyuusi dayyu qoshaashaan wanni maqaa namaa dhoofnee baras gubbaa bookkifnuuf taphaafii miti. Warri waan jedhu na uffolchallee qisnaam jedhaa warri kana warri arraba akka isan jaalata keenya kana yoo nan jedhu warri surreetti alba'u yeroo gartee dhiira argu baalee yoo dhaqee leenca kana salphatti nyaannaa uummata baalee akka malee jaalataa Oromoo akka malee jaalataa Oromoo keessatti mataa irraa buqqifnee Oromoo olaa nyaachifnu yaanii qopheessanii turan. Qocaasin muran jennaan rabbi keessa jira jedhe abbichuu du'aayii manguddootiif aayyoleetiif. Galee du'aayii aalimaatiin
du'aayii gartee nama zullumame kanaan deemu gartee jaldeessi ganda keessaa boqqolloo namaa nyaatu jiruun isaa oorruu namaa buqqisee jiraatu mala itti malte jechuudha. Wallaahi rabbii lama ta'in isinii kakadha. Haga aabbichuun karaa hadha jiru kana jiru ufumaa lafa baddanii ifaajjanii sareen isin nyaattee seenaan isin xuraa'e duniyaa akiratti illee kasaartan malee haga aabbichuun karaa hadha jiru kanarra jiru musliimaa kiristaanaa waaqeffataa protestaantii xiqqaa guddaa haga inni karaa kana gubbaa deeme wallaahi rabbii lama ta'in isin kakadha. Maaliif mootummaa rabbi file ka baallama illee seene rabbiin mootummaa adila waliin jirraa jedhe nutu file adil. Kanaaf nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa najjaashiin mootummaa adila jira deema hijiraa itti baha jedhe najjaashiin rabbi jannataa sana qadaniisu maal turan kiristaana turan masqala harkaa qaban kiristaana lakki adilaa mitiin jedhe mootummaa adila. Kanaaf mootummaa adila rabbi tumsa wallahi akkasii inshallah warri sun gartee kaataan bakka abbichuu beekaa gurra isin buusu namtu nagaafatanii isin deebine bara maal dubbiin tun waan jettu Oromoo mammaaktee waan dhagaa jalaa achuma jambar jedhan waan dhagaa jalaa achuma jambar maali shimbirreen baara fincoofte jennaan baar najjiseessuu fi miti diqqeenna isiiti jedhan salphinna isii gartee diqqeenna way waa oduu goonee naasuuf nu qaatan waan agartee ganda keessaa bututtuun qoccu kana laqaaqaamii jedhaan warra hinaaftuun wanni bakka dhiiraa oolteen beenni dhiira rawwaa dalaguuf dhiiraa waa jechuun bakka dhiiraa ooluu qabdi bara. Qamisii haadhaa jala dhukattee gaafa waa galan qamisii aayyoo jala seentee akkasii jalan aayyootii yaqa eessa seente jennaan ilma kiyya koottu qamisii kiyya jala seen jetteen aayyoo akkam gootiree bata haadha gara deeffachuu hin dandeettu dayyuu duratti isiniin jedhe kana bara warra gaafa waa kosh jedhan qamisii aayyoo jala seenuuf gartee Ameerikaa Awustiraaliyaa nuuf dhawtu yoo booliin dadhabe baaleen baa warra jiru gartee sagaltu an jenne sagaltu qabrii jiraare ijatti jabbada malee biyya naan bu'u jenne jabbadeera osoma iji jirtu yaa'e ummanni keenya gooftaa keenya nuun jedhan adda maal tarree maa gatanii biraadhaan du'aa jira eenyu bu'aalee kun barruudhaan waan hundaan karaa sooshaal miidiyaati gartee deeggartoonni isaanii warroonni isaan malee jiraachuu hin dandeenyeef gootummaa jagnummaa saba Oromoodhaa kana gartee hin quudhineef eenyu gootuuwwan Oromooti warra quudhuu dadhabe barku. Kanaaf warri illee babattisee ka'e warri gartee hin beekanii eenyu nafxanyoonni jechuudha. Nafxanyoonni illee batbat gootee keetti gara naanii lola eegalan jennaani lola eegalan jennaani futfutettee gayyaate warri eenyu nafxanyoonni warri naannoo Amaaraa jechuudha. Nafxanyaan naannoo Amaaraa ummanni Amaaraa baasee Amaarri gariin Oromoo beektan Oromoon waliin hadha gartee mootummaa fakkeessa jiru kan Amaaraa ni beektanii bire warri bakalee kiristinnaa ka'ee Amaaraa warri ortodoksii ta'e miti bargariin tadadhabne kiristinnaa kaatee as garagaltee Amaaraa nuun jette. Gariin ammoo munaafiqni guyyaa waliin oolaa galgala charchii dhaqa kaaka Gaash Jawaar Mahammad jawwee jedhanii Jawaar Mahammad ati maali amantiin kan kee jennaani haati warraatti jallee masgiida dhuftii anillee charchii dhaqaa jedhe. Mucayyoo taraan geettee ennaan an takka amantii waliin gaafannee jetteen takka. Anaaf Jawaar Mahammadi waggaa gas waliin jiraannee takka amantii waliin gaafannee jetteen ammoo charchii ni dhaqaa. Salphina kana ga'uuf jaran. Jennaani dubbii jajjabdu bara jaran dubbiin jajjabdu hajjii geessite ijoolleen tabalaati. Hajjii galee gartee waaqeffataa ta'e muzafzafiin oliif gati gartee hajjii takkatti qabu hajjii balleesse hajjiin lamaan kan takkatti chaansii takkatti hajjii dhaqanii diriif irraa buusanii islaamummaa san gartee zaggodhanii gad dhaabbatanii an takkatti hajjiin tachiin duuba deddeebuun gartee kan khayrii mabraatiif dheengaddallee obsuu dadhabee afaan baaraatti bayina xalaa uffatee gartee nu waaqeffatee jechuudha. Ka akkanaa kunniin simmach islaam si kafaa kiristaan qanqan musliim maataa kiristaan oduu ammalaalaa jechuudha. Ingilizaan yonnaa maal jettanii maqaa isaa bara karaa kanneen kana akka addunyaa keessatti illee yookaan as gori yookaan achi gori jennaan yookaan akka abbichuu kanatti islaama yoo ta'e bakka dhufuu hin danda'u abbichuun yoo inni musliima jedhe dhufuu hin danda'u jajjabdu dubbiin karaa kana
Zamana abbichuun faati biyyaa qabsaayan islaamni yookaan ammoo musliimni baqataan filuu hin danda'u filamuu hin danda'u jechuudha. Leencichi Oromoodhaa isii shawwate Alii Birraa Rabbi jannata sanaa qananiisu ካስቴር አወቀ ፍቅር ያዘኝ የኦሮሞ ልጅ በማሆን ሽው ብዬ አላፍኩኝ ይል አብቹን ያራዳ የኦሮሞ ልጅ ተውዳፍ ሽው ጀሪያ ሱማን እኔ ክርስቲያን ነኝ ይደል ፈት ይሄም የኛ ነው ጀኒቲ ጋፍ አብቹን 4 ኪሎ ሙስሊም አዋሚያ ኢታዛንሴ ፈልፈላ ሸይጣናች ያሰ ጀዋር ማመጣች ከሰ ገገባን ቀለለው ጠረጴዛ ያርሲ ነው ጀዋሪ ለማልን ይጅራ ጋፋስ ሚያ ዲፋ ማርጋ ጠረጴዛ ጀዋሪ ወሰን ኦርጊኔ ለማተ ነገር ጠረጴዛ ያለሰ ታይንዲ ቤኩን ዱቢን ዱፍተ ጀዋር ማመዲ warra garii baraskee jira warri gawaando jawaar maammakka inni beekum maal ana mishiin na barsiisanii jalqaba gogaa jiitu dhaayoo jalaa fuudhee warri na barsiifatee ana waggaa jaawaan naa dhufte islaamoonni jedhan tun naa dhufuu diddeeti cilfaa islaamaaf kiristaanni adda adda qalatanii jedhe guyyaa islaamni iida islaamaa kiristaanallee adda sangaa qalanii jedhe kadir walqixxaaf laalanii guyyaa kiristaanallee islaamni qaleefi akkasii ummanni kun gartee bakka takka nyaatanii jedhe an dubbiin tun naa ta'uu diddee jedhe maaliif ka mishiin guddise mishiin guddise baraasi lafa banneen qabu kamaal jan qabe dhibee cilfaa fuudhee achi keessa kaayise maal dubbattan gaafa dhaa guddaa kana jedhe kolkollee kana muu siyaasaa afaan itti beeku dalagaa aabbichuun ammoo leencichi Oromoo maal godhe dubbiin jajjabdu lijiyyaa sun inee musliim jedhee kutee gartee rabbi jannata haa qaraniisu abbaan lijiyyaa sun Muhammad Aliidhaa inee kiristaanni jedheeti maqaa mucaatii waraana kuma 37 35 naa qajeelcha wali wallo keessa kuchisiise Hayila Sillaasee fi Oromoon ibada Oromoon tun badhiira yeroo gari Oromoon tun dhiira bareedoo gari maali Oromoo ajjeesuuf jabaa keenya nyaachuu irra namni qawwee osoo atamma aabbichuun Oromoo fi dhaayizoo jedhe Hayila Sillaasee dargiitii fi mallasitti namni isii caala jagnummaatti mul'atu hin jiru Oromoon jagna yoo atetteen ammoo rabbi si abaasu abbaa kiyya waan Mustafaan Faateef godhanii gartanii kanaaf ilma Oromoo ilma abbaa Jifaar jeneraal Waaqoo Guutuu jaarraa abbaa Gadaa jeneraal Taaddasaa Birruufaa yeroo inni ilaalu nuti Oromoodhaa jedhanii deemanii hundinuu umriin isaanii gaara dhumatee kuunfannifamee jiruu fi guutuu saba kanaaf fixanii adda namni gartee akka nama meeshaa turistii fonna fannisuu suuraa jaraa siidaa jaraa fannisa nama hundatti gaafa jarri jirtu namni waliin dhaabbanne Oromoon gaafa jirtu egaa ka jiru aanan hin areertu ka du'e dhiiga boottii jedhan Oromoo waa isinii madhiifama hireellee isinii kenna warri gara tiiktookii jirtan Oromoo biratti yeroo jiran namni waliin dhaabbata yoo jette hattuu ta'uu qabda kijibduu ta'uu qabda ammoo ati Oromoo adeemte gaafa ati duute ammoo nama jaba yoo ati nama jaba nama hayyuu nama sabaaf qabsaa'u taate gaafa ati duute rabbi sitti hin fidin qabriin tantee gartee ka xiyyaaraan Awurooppaa Ameerikaa irraa dhufan seenaa siikaa rabbi sitti hin fidin haga jirtuu jeneraal Waaqoo Guutuu namni waan hundattuu gabbee akka biraanii ምንድን ነው እስላም ነው አብ inni maali abbe islam inni maali abbu islam eti ma Hayila Sillaaseen keenya islam Itoophiyaa keessa hin jiru hin jenne kun eessaa dhufe gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa gabbayee Leencoon fa'aa jarri maali kiristaan Daawudoo kiristaan Abbaa Caalatoo kiristaan Ibalu hoo kiristaan Ibalu kana ka waliin dhaabbatu shaneen hin dhufne reedha maali mucaan sun kun marroon kan waliin dhaabbanna waaw kiristaana illee Brigadier General Kamal galchuun dhufe kunoo maali musliim warra kaantu dhufe abbaa nagaa jaarraa bilisummaa Oromoo galeen isaanii bire kunoo maali musliiman salaat Jaalaarsoo biqilaatu dhufe Harargeellee inni maali islaam Harargeellee hin ta'u kunillee maaliif warri seenaa Hayila Sillaasee Miliinikii fi Tewoodiroosiif soostuu asii hojjete leencichi abbaa Jifaar seenaa kana gartee agar gangalaan isaanii fayyaan argatu munaafiqni ganda keenya keessa jiru ammoo munaafiqa jiraa ganda keenya keessa ummata kiristaanaa ka gartee baabilii kitaaba isaaniitti amanu dhamaasi munaafiqni keenya maal jennaa yeroo gartee islaamu itti dura kam Mahammad Abdallaa bara kana ijaarri si gadhiisan warri sitti asin bahu they smart yoo as baay'ee kan leencaa nyaatamaa biroo asin baay'ee bara karaan keenya jajjabdu Oromoo waa hubattaniif laal uf laalame an eenyu deeggaraa jira garam deemaa jira Itoophiyaan ta musliima kiristaana waaqeffataa protestaantiiti kamuun
abbichuu isin eege abbichuun wanni jawaar garaa sin gubaa kottaa wanni jawaar kanatti jawaarii kana maatti duultanaan jedhan waan jawaar dhiyoo kana dalage osoo dhageettanii oromoof namni biraa adda baatan